kan afaan qawwee malee qabsoon Oromoo afaan qawwee malee qabsoon Oromoo humnaan malee qabsoon Oromoo tokkoomuu malee walitti mataa walitti qabatanii yoo deeman malee amaarsaa jalaan bahanii jaan jechuudha. Jaarraan abbaa gadaa amaarsaa jaa amaara jechuu isaatii miti. Amaarsaa fi amaarri adda. Jechi amaarsaa jaamuu fi jechi amaara jaamu adda. Amaara jechuun ummata saba keenyaati. Warra kaleessa dhaloonni isaan keessaa dhufe nu gobroomsee jechuudha. Saniifuu haqa keenyaa beeyaa birra hayni beekun maali? Wal mari'anna. Seenaa wal mari'anna. Maaltu deemaa jira biyya keessa? Waa hunda dura garuu jara aktivistii keenya kan addunyaa mara keessa jirtan hundi keessanuu kan biyya jirtanii fi kan biyya addunyaa mara keessa jirtan gizeenii fi waa'ee Oromoo gizeenii fi dhuunfaa nama tokko nama Oromoo irraa gizee dubbattan. Please Oromoo lamaan jidduutti khayrii haasawaa amma booda. Khayrii haasawaa yeroo gartee mataa walii qabatanii diina kana firaa dha'uun keessa jirra jechuudha. Kanaafuu bikka tanattiin dhaamsa sinii dhaama. Jarri aktivistiin Oromoodha kan waa'ee dhuunfaa namaarraa yookaan immoo waa'ee Oromoo irraa gizee haasa'u tan arraan tana amma torbaan dabree irraa eegalee amma tan baatii dabarteetii fi tan torbaan dabree adda. Saniifuu arraan tana waan jajjabduutu as deemaa jira. Waan jajjabduu dhufe. Wanni jabduun maali? Mataa walii qabachuu qabdi Oromoon. Opidiyoo biltsiginnaa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo kafaa'oo kanaa miti dubbiin. Dubbiin mataa walii qabachuu qabdi Oromoon arraan tana. Dubbii jaarraan abbaa gadaa jee amaarsaa jechuun kan si amaareessee kan ibsi taasisu jechuu kan amantii isaa si fudhachiisu kan gosa isaa si fudhachiisu kan dubbii Minilik santuu arraan tana as bahe amaarsaa guujaan saba kiyyatee humnaan jechuu biyyateeti yaammatini biyyatee yaammadhu gosatee yaammatini gosatee yaammadhu lafatee yaammatini lafatee yaammadhu maqaa biyyateetiin if yaamini maqaa biyyatiyyaatiin ta Itoophiyaa jaamsaniin if yaamne dadhabne jiraachuu akkasimi arrammoo warreen kaleessa ilmaan Oromoo gaangee jala hidhuu baran abaaboon isaanii santu deebe arraan tana abiyyi kar tokkotti balaaleeffachaa turre arrallee ni balaaleeffanna yoo if dhaqqabe arraa jechuunni jarri marsee ni jira hacuucee jira akhbaarri haarayni yookaan immoo waan jabduu as deemtu akkanatti ilaallee garraachuu. Kanaafuu Oromoon maali? Mataa walii qabachuun jarri opidiyoo achi keessa jirtan yookaan immoo biltsiginnaa taatanii opidiyoon biyya keessa jirtan if dhaqqabdan arra warreen dheengadda opidiyoo taatanii Tigreen isin dhiiftee kuttee isin biyya keessa jirtan kanneen hojii dhiiftanii daldalaa fi jiruu teessan oofattan lafaa kaa amaarsaan isin nyaata. Ilmaan Minilik isin nyaachuu ta'an jechuu yoo arra kaatanii ilmaan Oromoo cinaa dhaabbachuu hin baanne ni nyaadamtan. Kanaafuu abiyyi marsanii ni jiran kara deemu wallaalee jira abiyyiin gamanaan taane gamasiin taane garam walakkaa tanatti hacuucamee jira. Kanaafuu dirqama arraan tana wanni ati baafattu jarri si shakkee jira. Ilmaan Minilik qaceelluuf si shakkanii jiran abiyyi dhageeffadhu. Si shakkanii akkasirra beekanis miidiyaa addunyaarraa haasawaa jiran. Biyya keessaayis biyya alaarraayis bikkuma hundaa'u sirra wal mari'atanii siidaa Minilikii fi siidaa Haayile Sillaasee nuun sossobuu fi jechaa jiran. Oromoon gama kaani siidaa Haayile Sillaasee siidaa Minilik abaaboo teenya fitte dhaabde jaanitti si nyaachaa jiran gama lachuutu nuun taaneeti. Duraan jarri amaaraa si fudhate arrammoo si garagalanii jiran maaliif? Loojik haqa Oromoo bee osoon feene kanniteef osoon feene dhugaadha haqa isaaniitti bakka kanniteef sidaamaan haqa isaanii harkachuun barbaachisa irraa gammannu nuti akka Oromootti maaliif haqa namuu abbaa haqa isaa harkachuu qaba. Sidaamaa bichaa miti Walaayitaanis abbaan lafa qabu hundi isaanii harkachuu qaban. Ganaa haga ilaa haga Guraageetti sabni lafa qabu hundis haqa isaa harkateeti yoo jaalalaa walii dhufne malee haqa isaati irratti abbaa ta'uu qaba. Tun tan Oromoon haqa Oromoo qabe.
Walaa Sidaamaan haqasii harkachuu irratti jarri maal jechaa jiran dhagaysu. Abiyyiin gabbeen dubbanneen katabne. Abiyyiin maa barreessuu dhabe. Abiyyiin maaliif gammachuu isaanii maaliif xalayaa barreessuu dhabe. Baga gammadammaan jiinini jara hundaan jechaa ture. Tana jechuun maali? Sirra beeynee Abiyyi kara kaaniin siidaanuu dhaabaati kara kaaniin federaalizimii dhugaa godhu jirtaa nu sobaa. Ati karaan chaansiin ati qabdu araarama gabbaatee ilmaan Oromoo kadhachuu. Johaar irraa eegali araarama saanii kadhachuu. Tanaafu kun olaalaa dhageeffadha. Waan takka asirratti waan isaan dhageeffadha asirratti. ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሲዳማ ክልል እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል መልእክት አላየሁም። ካያችሁ ትነግሩኛላችሁ። dhageeffadha. የተጻፈ ነገር የለም አሁን እና ለምንድን ነው ያልጻፉት አሁን የሚለው አንዱ ደንግጠው ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ነገር አለ የሚለው ስላልገባኝ ማለት ነው አንድ ላነሳ የፈለኩት። በሌላ በኩል ግን አሁን ሲዳማን ማዕከል አድርገ ደቡብ ማዕከል አድርገ ስታይ የጦርነቱና የድል ባለቤትነቱ ከደቡቦቹ በላይ እየጨፈረ ያለው የኦሮሞ አክራሪው ኃይልና ኦሮሞ ነው። የዚህ የኦሮሞ ብሔርተኛው ነው። በድርጅትም በአክቲቪዝም በግለሰብ ደረጃም ማለት ነው። ማለት የወላይታ ሰው ይሁንልኝ ብሎ ሲጠይቅ ሌጂቲሜት ነው። ምንም ከዚህ በኋላ የወላይታ ሰው ለምን ክልልነት ጠየቀ ብዬ በፍጹም ጥያቄ አላነሳም። አልቋል። ሲዳማ ላይ አልቋል። ከዚህ በኋላ የጉራጌ ሰዎች ክልል ነው ብለው ጥያቄ ሲነሱ ልክ አይደላችሁም ልል አልችልም። ከዚህ በኋላ ኢትስ ኦቨር ዋንስ ሲዳማ ላይ ፓንዶራ ቦክሱ ተከፍቷል። ጥያቄው ግን አሁን በደንብ መጠየቅ ሰዎች በደንብ ቢያስቡበት ለምንድነው የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ድርጅቶች ይሄን ነገር በአንድ በኩል ባለቤት ለመሆን በሌላ በኩል ከማንም ሰው በላይ ደስታቸውን እየገለጹ እያጎኑት ያሉት ለምንድን ነው? በቃ ይሄ ነው አሁን በደንብ ለውጥ ነው እንታገሰው እንዲንበል የምንል ሰዎች ይሄ መሀል ላይ ወይም ደግሞ እኛን አፍ ስታዘጉ የነበራችሁ ሰዎች እንድንዘጋ አልዘጋንም። ያን ያሰባችሁ ዛሬ የኦሮሞ ብሔርተኞች ደቡብ ላይ ለምን ፉክክር ገቡ? ጀዋር መሐመድ የትግል ውጤት ነው ወላይታ ይቀጥላል ምናምን ሲል ታየ ደንዳ ይመጣና የብልጽግና ውጤት ነው ይቀጥላል ይላል። ሉክ የሲዳማ ይሄንን ለውጥ ያርገን የሚሉት መግለጫ ሲያወጡ የመግለጫቸውን ባለፈው ሳላነሳው አልፍ ያለው እንደውም የሲዳማ ክልል አመራሮች ያወጡት መግለጫ ላይ የዚህ ውጤት ዶክተር አብይ ነው ይላል። ምስጋና ይግባው ለዶክተር አብይ ነው የሚሉት። ማለት እንግዲህ አሁንም ወላይታም ጉራጌም ሀዲያም ከፋም ሌላውም ሲሰጠው ምስጋና ለዶክተር አብይ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እየተሄደበት ያለው መንገድ የሆነ ኃይሎች እየገፉት ያለው መንገድ ለምንድን ነው? እስቲ በንጹህ አይምሯችን እናስበው። የኦሮሞ ብሔርተኞችና የኦሮሞ ድርጅቶች ደቡብ ላይ ምጭጭ ብለው ደቡብን ለመፈረካከስ ለምንድን ነው በጋራ ተቀናይተው እየሰሩ ያሉት? እስቲ ይህን ጥያቄ እንመልስ። ተወልደ ይህን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እና እሳቸው የዲሞክራሲ መገለጫ ሲሉ ያነ የውድድሩም አካል ለመሆን የባለቤትነት አካል ለመሆን ከዛ እሳቸው ከሚናገሩ ደግሞ አሁን በደቡብ ክልል በሲዳማ አመራሮች አማካኝነት የሲዳማ ክልል የመሆኑ ውጤት የዶክተር አብይ ውጤት ነው የሚል የተሄደበት ነው። እና ይሄ በጣም በጣም እንደው ፕሮፌሰር መስፍንም ገልጸውታል። ይሄን ግን በደንብ አስምሮ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ ነው። ተወልደ አንዱ አከነጋ ካለጀቹ ማልጀቹዳ ጀረኸኛ ገዲ ፈገኛን ጀለላሉ ቀብናቹ ተነጋ ተነጀቹ ማሊ ጀሪ namni tokko abbaa haqasaa harkachuun qabuudha. Rakkoon isaanii rakkoon amaarsaadha. Gadi fageenyaan namni abbaa biyyaa ta'uun qabu, biyya isaati irratti abbaa ta'uun qabanii
walaa Oromoos taanan walaa Sidaamaas taanan walaa Walaayitaas taanan walaa Tigraayis taanan walaa Binishaangul taanan walaa Affaar taanan walaa Ogaadeen taanan sabni lafa abbaasaa lafa uumaadhaan rabbiin kenneef qabu hundi tan Minilik humnaan cunfee if jalatti oofe if jalatti godhe hundi isaanii akkuma Minilik godhe sanitti taa'uu qaban malee abbaa biyyaa ta'uu qabanidha amma dubbiin. Tanarratti gaa maali? Biltsiginna Kafaa'oo Maariyyoo kana jennee nuti kokkoo walitti ta'uu qabnu amma. Kanaafuu maali? Mataa walii qabattee Amaarsaa Amaara miti Amaaran xuunen saba Amaaraa saayiboota hedduun qaba. Saba Amaaran xuune Amaarsaa kasi Amaareessu kadirqiin ani Oromoo annama saba biraa Amaara Oromeessuu hin danda'u. Amaarsaa jechuun ummata dirqiin Amaareessin juu jechuu yookaan immoo dirqiin Itoophiyaa ta'e sin jechuu. Kanaafuu jara kana ofirraa dhorkuuf walaa mataa walii qabachuun dirqama keessanii amma waan biraa dhiisaa. Duraan dhaabootii Oromoo kan warran Biltsiginnaa dura dhaabbatu mataa walii qabadhaa jennaami arra hundi keessan mataa walii qabachuu qabdan. Hundi keessan walaa OPDO dullattiidhaa fi OPDO haaraa cufti keessan mataa walii qabachuu qabdan. Kaleessa yookaan immoo OMN irratti Hacaaluu kan ni usteeti maaliif uste jaaniif fidan jechuu qaceellotti guyyoon qaceellotti gaafii ajaa'ibaa waan namuu mana keessaa gungumu Hacaaluu gaafate hunda waan jaaniin hunda jiddu galeessa deebise Hacaaluun waa hunda gamanan xuine gamas hin xuine jiddu galeessatti lafa kaayee jechuu dubbii maaliif tanarraa maal baratta wahii booda jiraachuu waan jabduu waan mootummaa Abiyyi tanaas diiguu deemtu waan Oromoos dhabamsiisuu deemtu waan ifii itti aanuu deemanii si Amaareessuu deeman ilmaan Minilik kabiraa ati Abiyyiidhaan Minilik jettaa inumaa kaa Minilik Abiyyiin nuu godhu kun nuun taane warra juu dhufe Minilikii fi Haayile Sillaasee Abiyyiin nuu kakkaa'u siidaa nuu kakkaa'u tun hin taane tuni tan sossobaatii warra juu dhufe siigaluu qabdi Abiyyi siigaluu qabdi Jawaar siigaluu qabdi Lammaa kaayi lafaa OPDO dullattii dheengaddaa kaa lafaa isin warri nyaadamu warreen mana jaarrattanii yookaan immoo xurataa baatanii tatteessan warreen dheeganda wayyaanee hojji Itoophiyaa tana tokko goone jettanii ilmaan Oromootis fixxanii badii daleeydanii waan badii daleeydan tana qayroon isinirraa ukkaamsitee nagayaan xurataa baatanii tatteessan kaa lafaa namni dura nyaadamu isin warra wayyaanee hojji kaleessa Oromoos fixee Amaarsaa amma qangoof qabachuu deemtu tan Abiyyiis kaaftee Jawaaris ajjeeftee namayyuu xuluggootee daaraa gootu nama kana dura hunda isin OPDO dullattiidha kan dura fixan taniifuu OPDOon dullattiin xurataa baatee deessu kaa lafa qabsoo godha OPDOon haaraa fi ummata ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo adda bilisummaa Oromoo kan galtee fi paartii Jawaar faa Mararaa Guddinaa faa paartiilee Oromoo hunda mataa walii qabaa warra dirqiidhaan isin Amaareessee Abiyyichi irraa kuchiisee tabiraa nuuf fidu firraa dhorkaa jenna. Tana tan dura teenya walitti deebina. Teenya qaceelloo walitti deebina. Saniifuu wanni arraan tan hatattamatti dhufuu qabdanii walitti dhuftanii dubbii tana bikkatti godhu namni waan tana dafee bikkatti godhuu danda'u. Namuu dura Abiyyiidha jechuudha. Abiyyi arraan tana chaansii qabdaa saayidii qabadhu yoo saayidiin qabanne you are loser. Ati yoo Oromoo ta'uu fi Oromoo ta'uu dhabake arra ka gabbaaftu. Yoo jarri nu sossobuudhaaf siidaa Minilikii fi siidaa Haayile Sillaasee nu dhaabde siin jaan. Yoo sikkaan eegaan isin sossobe haa dhiise jii karaa Oromoos kottu. Period. Tigraay fi Maqalee dhaquu dhiisi kottu Jawaarii fi Dr. Mararaa Guddinaa ulmaan Oromoo qabsaa'otan Oromoo kan biyya keessa jiran paartiilee biyya keessa jirti adda bilisummaa Oromoo kan Daawit Islaatiin hoogganamtu